Nagaasin jedhama. Ani kan baradhu mana barumsaa bultii addaa waldaa Misooma Oromiyaa kutaa 12ffaa damee Adaamaatti. Akkuma beekamu kan waldaa Misooma Oromiyaa jechuun gaaddisa Oromootaa bakka isaan itti walitti qabamanidha. Jalqaba irratti kan galateeffachuu barbaadu hunda duraan dursaa miseensota waldaa Misooma Oromiyaa keessattuu qonnaan bultoota godinaalee garaa garaa irraa ofii isaanii qooqa isaanii qabatanii hamma qaban irraa nuuf kennuudhaan egereen Oromiyaa eenyuun bocamuu danda'a, dhaloota kanaan bocamuu danda'a jedhaniitoo warra akkasitti aarsaa guddaa kun nu kaffaluudhaan nu barsiisan kana baay'een galateeffadha. Nutis bara kana akkuma beekamu barattoota kutaa 12ffaatti barattoonni kutaa 12ffaa nurraa qoraman qabxii baay'ee boonsaa fiduudhaan baay'ee nu saba keenya mataa ol qabachiisanii nutis baay'eetti gammanneera. Kanaaf nutis barattoonni isaan booda jiru qabxii bareedaa isaan caalaa fiduudhaan maqaa Oromoota ammas ol qabuudhaaf akka tiimiittis akka dhuunfaattis baay'ee qophaa'aa jirra. Kun immoo dhamaatiin kun kan nu qofaan milkaa'u miti. Innis dhamaatii hawaasa uummata Oromoo hundaa barbaada jechaadha. Barsiisota keenya miseensota waldaa hunduma isaanii barbaada. Keessattuu barsiisonni keenya halkanii guyyaan bira dhaabbachuudhaan aarsaa isaan kaffalan yoomiyyuu kan galmee dhaloota irraa kan haqamu miti. Kanaaf isaan yeroo hundumaa kan nu biratti yaadatanidha. Galatoomaa. Francis Ratu jedhama. Mana barumsaa waldaa Misooma Oromiyaatti damee Adaamaatti barana barattoota 12ffaadha. Akkuma barattoonni mana barumsaa keenyaa barana qabxii guddaa galmeessanii nutis amma kaasneeti galmee mana barumsaa keenyaas tursiisuuf qophaa'aa jirra. Akkuma barattoonni barana qabxii maaksiitiin qabxii guddaa fidee nutis gosa barnootaa warreen kaaniitiin qabxii guddaa fidnee mana barumsaa keenya Oromiyaas biyya keenyas waamsisuu barbaanna. Gareetiinis ni qo'anna. Yaa wal gargaarreetiin qophii gaarii irra jirra. Ammas yeroo qormaata itti qabnu haala gaariitiin qo'annaa jennee yaadna. Yaa gargaarsa mana barumsaaf barsiisota keenya waliin kan maatii keenyas kan keenyaatiinis waaqayyoon nu gargaara jennee yaadna. Anko Naawol Abdiisaa jedhama. Mana barumsaa bultii addaa waldaa Misooma Oromiyaa damee Adaamaa irraa dhufe. Kutaa 12 kanan baradhu yommuu ta'u akkuma ilaalaa turres ijoolleen keenya waggaa darbees waggaa lamaan darbees qabxii kutaa 12 qabxii boonsaadha galmeessaniiti kan jirani. Kunis imaanaa cimaa nurra kaa'anii darbu akkasumas imaanaa ijoollee sanii qofaa miti kan uummata Oromiyaa akkasumas kan waldaanis garmalee nutti ifaajaa jiru. Kanaafuu nuti akka barattoota kutaa 12ffaatti sirriitti hojjennee maqaa uummata keenyaas maqaa waldaa keenyaas akkasumas immoo maqaa barattoota keenyaas mataa isaanii ol qabuu barbaanna. Cimnees ni hojjenna. Barattoota biraafis karaan qabxii gaarii ittiin galmeessisan karaan ittiin boonan jabaatanii jechuudha. Faasikaa Gabbisaa jedhama. Mana barnootaa bultii addaa waldaa Misooma Oromiyaa damee Adaamaa irraa kutaa 12 baradha. Egaa barnoota barana akkuma 12 ta'etti qormaata biyyoolessaa ni qoramna. Isaaf sirriitti qophaa'aa jirra. Anis hiriyoonni keenyas akkuma obboleewwan keenya isaan darbanii qabxii guddaa galmeessisuudhaan biyya keenyas Oromiyaa keenyas kan akkuma yaamsisan anis akkuma isaaniittan ta'a jedheen abdii qaba. Haaluma sanaan nutis karoorfamnee nutis hiriyoonni keenyas isaan fakkeenya godhachuudhaan akkasiin qo'achaa jirra. Mana barnoota kana keessatti seenuu keenyaan immoo carraa guddaa akka arganneetii fi obboleewwan keenya gara fuulduraatti nu bira join godhaniifis carraa guddaa akka ta'e ibsuun barbaada. Nutis Oromiyaa keenyas uummata keenyas hin qaanessinu jennee akka ta'u.